kanatti dandeessu imbasitimta imbasitin formu godhama eenyu akka taate maqaa kee hojii wantu jedhama poolisii tureeffa fuudhee hospitaala geessa achi booddee qaamni imbasii immoo qaamni kana duukaa bu'u jira reeffa yoo laaluu qabda ta'e eenyummaan kee baramee warra imbasii wajjin ilaalta jechaadha. Biyya ammoo reeffi kan garuu callisni reeffa fudhannaa ani abbaluu dhagatee dhabeetu hin ta'in maatii mucaatu qabalee isheen irratti keessatti dhalatteerraa paaspoortii lakkoofsa paaspoortii isheetiin xalayaan barreessamaa mucaan keenya abalabaluun United Arab Emirates keessa kan jirtu Dubaayitti nu jalaa duuteetti. Kanaaf reeffi ishee biyyatti nuufaa galu kan iddoo nuu bu'e immoo abaludha kan jedhu sana maqaa bakka buusanii barreessama gaxariitti achi booddeen immoo wucci guddaa itti dhufee wucci guddaan immoo xalayaa sana fuudhee rukuteeto wucci guddaan eenyutti erga imbaasitti erga harkaan kennama imbaasitti erga imbaasiin reeffa kana xumuree haqa macaa kanaa xumureetu ergaa jechaadha. Reeffi kan qorachiisu imbaasiin qorachiisa. Yeroo hundaa reeffatu dura ergamee iddasii booddee garuu riizaaltii sabaa kana dura mucaanii amboo tokko naannoo amboo dhanatti fakkaatti daayitee namoonni beektanii akkasitti duute Abudaabitti duute ijoolleen bakka bu'anii bakka bu'ummaa sanaan maatiin itti erganii reeffi galee idda reeffi galee booda riizaaltii ba'ee riizaaltii ishee gaafa bu'amaa inni hartattaak yookiin dhukkuba lafteetiin akkasitti kan mucaan kun boqottee jira. Kan obboleettii keenya garuu please emoji boo'ichaa isheen harki kee barreessitu yookiin barreessuu dhiisaa yookiin koppiliin ka godha. Boo'ichi garuu nama jalaa cufaa jechaadha. Inni garuu maayini amma kan mucaa kana kan garaa namaa nyaatu mucaan kun yookiin aariidha yookiin harka namaadha kara lamadha. Harka namaadha kan nu jechisiisu sagalee ishee nu dhaggeeffachiisuu dandeessaa. Ani sagalee kana wanti dhagee hammammaatti ijoolleen atiin jiru taanaan si dhaggeeffachiisan awwaan dhagee sagaleellee keessan naa ergaa jedhi tokko ittaansiisa kana karaa seeraatiin hin xumurra warri lakkoofsa isaanii qabda yoo ta'e isheerraa godhe akkasuma illee ijoollee safara sana qaamaan illee dhiyoo jiran illee yoo qabdate ani maatiidha garuu angas mara akka fira dhugaa ta'an dalas dhufeen baran ijoollummaa nan biyyaa bahe wanti akkas baraan beeku ture maatiin na barsiise dhiyoo walitti hintinaa ijoollee isaanii faan garuu ollaadha. Mati akka firaaka. Soyye simboone galchime simboone jifaara kan jedhu galchi simboone si barree jechuudha akkasittiin basmara tokko yoo ta'u baatne akka nama haadhoo wal beekuti miti. Na sagalee ishii lafa bari'u sa'aatii ganama sa'aatii 6 yookiin immoo akka Itoophiyaa sa'aatii 11tti sagalee ishii kan nuti dhageenyu. Nagaan si jira nagaa keessanii rakkina mana keessi. Ijoollee hin dubbattee hin beektu kan ijoollee waliin jiraattu sana malee jechuudha. Dhibee qaba jettee nutti himtee hin beektu. Nama iddoo guddaa qabnuuf nama gaarii turte nama cakkantee jabaattee hojjettee daa'imman ishee guddifachuudhaan yaada guddaa qabdu malee bakka yoo na xirikkaaree jira miti gara biraa yoo galee hojii ulfaataa waan ta'e jira. Silaa mana keessa jiru keessa nagaan qaba. Ijoolleedha isa jedhamu isaan damdamattee dhaabachuu barbaaddeetti ture. Yaala san keessatti ijoolleen kushiinaa keessa waan hojjetaniif waa baay'eedhaan akkuma sagalee ishee irraa hubannee miidhaa guddaan akka irra jiru waan goonuufis hin qabnu dhugumatti immoo akkasittiin achi nambisu jennee namanne waaqayyoon hin kadhanna waaqayyoon oolcha jennee amantii isaa sana keessa ta'aniiti of biraa dhabnee jechuudha. Biyyatti illee akka dhaga'amu kan godhe isaaniidha. Dursee har'umallee mana ishiin jirtu reenfa eessa hospitaala ala kam akka ta'e nu hubachiisuu didanii bilookiin godhanii jiru jechuudha. Itoophiyaadha san. Akkaataa ittiin isaan argannullee dhabaa jira. Isa kanaadha. Sagalee ishee akkuma si ergaa asirratti dhageechisuuf silkii tokko waan fayyadamuuf sooyye. Ijoolleen sagalee ishee qaban yoo jiraatan isti silkii ishee nu wantoo jedhinu gashiis. Ijoolleen jira yoo jiraate sagalee anillee bilbila dhaggeeffadhaaf dhagamaa raawwatisa. Sagaleen kuni sagalee ishee duuteedha chaartuu hin mucayyoo ishii ajjeefamteeti jechuudha ishii duuteedha jechuudha. Dhaggeeffadha. Mooji boo'ichaa dhiisa. Jara gootota ishee naftan sana. Isa dhiisa.
Maikii rasi achi achi qabiti bahin nagdi. Amma sumaadha jechuudha. Kana gaafa yoomii ergiti sagalee kan. Garuu bari ishiin deddeebitee yeroo hunda dubbatti beektaa ijoollee kana faana rakkoo akka qabdu jechuudha. Sigalee guyyaa tokko lama ta'uun ta'an yeroo baay'ee amantii irratti akka wal lolanii nyaata ishii keessa mataa buusaa akka turanii sagaleen biraas hin ture jechuudha. Kana guutummaa isaa mitinna garuu yeroo baay'ee irra deddeebitee dubbatti jechuudha. Har'a guyyaa tokko guyyaa lama qofa ta'uun ta'an tadagaagamu yeroo hunda deddeebitee akka lola qaban akka waan hunda godhan yoo innaa ishii nyaattu nyaata ishii keessa waa buusuudhaan waan baay'ee yaalii gochaa akka turan. Isa isheen amma jettee sagaleetiin dubbadhu ati isiin jedhu sagaleetiin tartiibaan dubbadhu. Angatiin dhaga'eera ijoolleetu gaafata. Sagalee ishii kanarratti maal akka jette beektaa yeroo amma misaalee fi hojjettoota sarartoota sadii ta'anii galu beektaa? Hojjettoota sadan kana keessa amma misaaleedhaa fi ofiishiitti shaayii danfifattee qomma qophaa nyaatu gaa walii galtee waan hin qabnee fi yeroo isheen shaayii danfifattee amma shaayii lafa keessee misaalee fi kubuzii irraanfattee xarapheezaa irra ka'uu dandeessi. Bishaan irraanfattee xarapheezaa sana irra ka'uu dandeessi. Yeroo sana maal godhu shaayii ishii dhudhu sana keessa rifeensa mataa isaanii buusu beektaa? Shaayii ishii dhudhu sana keessa qoshaasha jalaa buusu beektaa? Gaafa tokko maal godhu seetee aannan danfisteetu ofii isaanii aannan irraa dhuganii aannan egaa adii waan ta'eef yeroo bishaan itti naqxu hin diimata mitiire. In addaata waan ta'eef waanuma xiqqoo bishaan yoo itti guutte addaata ofii isaaniitti aannan irraa dhuganii maal godhu irratti bishaan irratti jalaa guutu jedhan. Yeroo baay'eedha jette dagaagamii dubbachaa turte jechuudha. Sagalee sa'aatii tokko yeroo kadhattu kadhannaan ufaana yeroo kadhattu yeroo baay'ee irra deddeebitee dubbatti irratti naaf kadhadha. Ijoollee kana keessaa seexanii naaf mormette yeroo hundan kadhatti jechuudha. Anis dammoo maaliin godhe sitti fakkaate yeroo dheengaddaa ishiin akkatti duuteetti jedhanii sagalee mucayyoo kana deeme gaafadheera jechuudha. Mucayyoon abbaatti dubbateen beeku akkamittiin duute meeqa taatanii bultanii namni tokko simbiraa du'ee afee. Maal godhere poolisiin akkam godha akkamittiin duute maal taate jennaan dhibee gaggabdoo qabdi gaggabdeedhanii dhibee yoo gaggabdoo qabaatte sa'aatii sanatti goggogsee achiin hambisaare namni tokko yoo dhukkubsate iyyuu barikkoo mana yaalaa qaqqabee waan tokko yaalameeti malee gaggabdoo dhibeemti kamiyyuu achitti nafan hambisu jechuudha. Sigalee kanaafiyyuu nuti sintajjete siin jechuu koo miti ani. Akkatti dhaadhatanii lookeeshinii mana keessanii erginiitii nan gaafadhaa akkaataa akka ta'e akkamitti akka duuteessan jira keessan ishii sagalee ishii tokkumaadha bargalo tokkumaadha.
tokkumaadha shi inna jedhee gaafadhee jennaani akkaataa ishiin duute sirriitti himu itti dabalama naan jette jechuudha. Itti sinaa dabalu isiniyyuu itti sinaa dabalu sagaleen intalittiin jira jechuudha na bira jechuudha na itti sinaa dabalu akka wajjin nyaannee intalittidha kan itti dabalaman. Nuyin itti dabalama jettee gaafa du'aa gaafa ishiin wallollee jira siniin jette sinitti mate sana maaliif dhuftanii maaliif obboleettii keenya akkas gootaa jettanii maanuun gaafattina gaafa sana amma erga ishiin duute fira gaafa du'aa kan dhuftanii duute jettanii maaliif gaafa wallolleerra waliigaltee hin qabdu ishiin siniin jettu sana dhuftanii maaliif nutti himne maaliif nu naraarsi galee afaan magaarii goote jechuudha maaliif nu naraarsine dhuguma mootonna sana dhadhee mee abashaan makamitu sinin araarsa gaafa jedhu itti caalee argama malee abashaan makamidha gaafa sin araarsina jedhu ittiin tur si galee ijoollittiin qomoosaa ijoollee biyya eessaa isaan biyya isaanii maallutti himtire tole jette nutti himtire biyya ishiin nutti himne garuu oromifuma haasa'u jechuudha lachanuu waluma afraarraqaniitu oromiffaaf amaariffaa haasa'u oromoo dabar ijoolleen oromoodha amaaraaf oromoodha jedhu malee ishiin amaaraa sun iyyuu hin dandeessu oromiffa naasoftiin dhaga'uun haasa'u lachan isaaniiyyuu wal harkaa fuudhanis sagaleen irratti qabaa turan sagalee isaaniiyyuu silkii kiyya keessa jira jechuudha. Afaan baraniidha jechuudha. Wal harkaa fuudhanii taasisa afaan oromoo haasa'u lachan isaanii. Mucaan isheen nyaata hojjetu waliin hojjetu isheen duutu. Bargit isa kanallee hin beekonne waan nyaata hojjettu natti hin fakkaanne garuu tsidaati natti fakkaatani garuu waan ishiin hojjettu nyaata tsidaatidha baay'ee hin beeku jechuudha. Lolli isaanii akkas baay'ee sireesiidha. Yeroo hunda dubbatti bara akkatti waan lollaa akkatti dhaite yeroo hunda dubbatti beektaa amma yeroon kadhadhu isaan biratti kadhachuu hin danda'u maal quraan tanaan jedhu alatti beetan illee ara barandaa fe'otoo makiinaan safara eeppoortii jiru safara isaaniinna ala fa'i barandaa fa'i irratti kadhachaa jira malee karaan kadhadhu hin qabu akkas na godhu jetti yeroo baay'ee mattee. Sigalee. Lasniin deebisanii ijoolleen sun. Engadammoo kana cala natti dubbati nama gaafa sanyootti imbaasii deemaa gaafadha waan nu dhibuun qabu imbaasii deemi gaafadhu naan jette beektaa amma gaafa sanyootti immoo deebitee natti dubbatini gaafa sanyoo natti dubbadhu waan irra qaqqaban gaafadhee sitti manaan jette dhumarraa afaan toltee akka nama bo'uu fakkaatte jechuudha nuti wajjin nyaatee ati qilleensa irratti malee eessatti ishii beektaa nuti waggaa afur beennaa naan jette beektaa waa'ee beekumsaa kun nuti wantan namni kamiyyuu immoo dhugaa dubbachuuf namni kamiyyuu jechuudha mana tokko keessatti maaf obboleetti kiyyayyuu hin taane namni kamiyyuu nama biratti du'ee argameera taanaan dirqama qorannoo gochuun dirqama ashaaraa kennuun dirqama gaafatamuu qaba. Kun gaafa dhuftee kara biiroo dhuftee moo kara kamii dhuftee? Kara biiroo dhuftee gaawwiidhaan dhufte. Biiroon ishee fideesse biiroo. Bargixani biiroo isheen ittiin dhufteen beeku garuu gaawwi ta'uu isheen beeka malee galteeyyuu deebitee dhufteetti. Jechuun biiroon fideen innis dhufu kan turuudha. Anyways kanas ta'e sanas kama imbaasiin dheengadduma gaafuma isheen duute sana hojii garuu bilbilaan dubbanii sanii isaanii qophis ijoolleen naa erganii eebbilee duukaa bu'aa jirra. Mucaan firadhaa jettee galoon naalaatti sanallee mucaanillee naa bilbilee barbaadee jedheeraan gara imbaasiitti. Amma maayinni maatiin biyyattaa owwaalamtuu yoo jedhe maatii xalayaa barreessee erga barreessisanii naannoo aloota isheetti barreeffameetu lakkoofsa paaspoortii ishee irratti barreeffamee maqaa ishee paaspoortii wajjinitti wucci guddaa'ee dhufaa wucci guddaa'een sun immoo bilbilinaa nama fudhateen wakkalee imbaasii matti erga achi booddee darsu imbaasii fudhata gashachaa. Amma nuti imbaasiitti dawwalama amma koreen fi mucaa kanaa immoo imbaasii keessa jira hospitaala keessa jira qorannoon kun akkaataan ishiin ittiin duute iyyuu gargaara barbaafnee hin barre barnooti. Inni kun hojiin kun kan nama dhuunfaatu hin ta'in kana namni tokko kan dhuunfaa du'u biyya eessatti imbaasii kan qoratu barreeffamee ergu imbaasii matti ergaa biyyaaf mucaan kun galee kanaaf duuteedhaa reeffa ishee kan ergu biyya shanii lammii biyya Itoophiyaa gadi taateef imbaasii Itoophiyaatu iddoo kana bakka bu'umsa kan fudhate sagati ta'e isatti erga. Qorannoon immoo dirqama godhama. Kun immoo dirqama gati jennu ta'in isaan dirqama godhin qabu garuu kanas ta'e sanas waan dhaga'aniiru mucaatiin illee irra deebiitillee itti himi jenna.
jedheeraani ani maaliif bakka bu'aan ifranatti bakka mucaa dhiiraa tokko